tana keessatti jechuun asii maskoota kanaan kan naqaniiti samboota irraa banee fuudhee dhukkeedhaanii samboota biyyootaan harkanii bu'aa xiqqoon isaa bitaa hin jirtu isinii galee. Isaan misirratti raamatan yaani kun kafaa yoo ta'u kun isaa fuudhatee kuteen isheen quban qabdumi kana yaani kana booditee yaani barsilaawaa hundaan irraa dalaga jeeti basuma raadhiis akka isheen laaluti tamara biitii caalawaa hundarraa hoyti sanii fattu as booda ifa asii gabbaa ta'edha kana booda ganaadha yoo kilmaa ta'e gartee assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hordoftoota daawwattoota kiyya bakkuma jirtanitti sahamtaan tiyya san biraa geessuun jecha egaa raantana isin deemu jira mana raajuutti deemu jira mana raajuu jechuudha akkuma dhingade viidiyoo argitan ifuma bitu kan ifi lafa kana kaanii ifuma na kaasan jechuun ana bajita kan qabne isin galee ammoo anis waan san dhugaan godhaaf jeetiniin akkuma gartee fakkaanii yaadni hiyyeessanaaf milkaa'ee isimalee wal dubbisnee turre ana raajuun akkuma mana gabbeen isimalee faayoo jechuun akka malee gootee akkasitti jechuun amma namni takka mana hin jiru deebii hoonna baasitti ishii bira deemu jira maaliif akkas gootee kan jettan ta'e raajuunis kanaan isaaf jecha waa meeqa rakkoo meeqa seenee ture jechuudha faayodhaan wajji walii ta'ee jaarsi jaartiraan ka'u faayodhaan walitti raaramnaan natti isa garagalee jechuudha. Sababa saniitiin samma irraa dalaguun qabaa jechuudha waan san firoo fi sheer qabdii qaba malee amti waan keessaan qabu haa ta'u malee garuu guyyaan an hidhamuu jiru sababa raajuu baasuudhaaf irra dabalee simbiya kunaan jetti akkana sababa tanaatiin an hidhamiitiin jira kootu yaani uummanni osoo hin jiru jennaani an sumaaf raajullee waliin hin biya kunaan jetti jechuudha sa'an aara meeqan itti qabaa anaa wadaa san qabu waa fi nakkaatee hammaan tanatu simalee mana teessan eeguu jirti deemeetiin baasuu deemaa samboota isin hanga xumura sagantaa teenyaa maal akka ta'u nu waliin hordofuun tegatina jajjiran deemu jiru tokkoon bikka dalagaatii bina amma nala dabalte saniif oggan bira gee oggumana bira geessu biyya isinii waraaba hanga xumura sagantaa teenyaa waliin turan isin jaa amma andana mana bira dhiyaadhee isin jaa ani mana bira dhiyaadhee oggaa mana bira gee qaamee viidiyoo isiniif waraaba jechuudha. Keessa ol seenu jira manni as gubbaadha keeraa dubbaan jiran jechuudha. Asii nama dukkaana tana keessa gana asii ol baanaa jechuudha. Kana hunda kan hin godhani sababa gartee kana waan kana godhu isaantu na goosee jechuudha kan olin ba'u jira simalee tiisee eegu jirti kun bira ol bi yaadi wanta nu bisee jechuudha iftaa kan nakaniiti raajuun immoo hin tura jechuudha raanta bakka amma ol magaalaa tees booda iraadanii jira duwwaa isaan barbaadan godheetu kan jira jechuudha as booda miidhuu kana gubbootti argitan isaantu barbaade video tan le waxna kan share ko da granga fam barbaad sa de garti mi o ma fi na abidan yerkite anam ismali do wolte sababa qota isani dif ismali fu diem ani isani do faga ta kubara isin hanga to ko kan nyano tura ko ga bremi video wa bi waxna to de sini wara bachu sanda balan de mun la ni fuli be tura ana galcha isaantu barbaade jechuun daafu waan ganaa kana kun isaantu fedhee eef baasan galu wara bunni jara sadii dafa amma tokko faagani imara sila wanta qabachuu qabdu ture liftii osoo fi lafti nama yaa'in jaaraatteen isaa liftiin qabdu imaraan isaanii jechuudha. Asii maskoota kanaan kan naqaniiti samboota irraa banee fuudhee dhukkeedhaanii samboota biyyootaan harkanii bu'aa xiqqoon isaa bitaa hin jirtu isinii galee.